ammas rakkoo naannoo Oromiyaa gama nageenyaatiin mudataa jira jedhamuu fi kan furmaata waarawaa gaafataa jiran miseensonni paarlaamaa naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaatii ba'an qaama hojii raawwachiiftuu mootummaa gaafachuu itti fufanii jiran. Kanaanis kaleessa mareen aangawoota naannoo Oromiyaa fi Federaalaa wajjin gaggeeffamu obbo Tolaayiluu miseensi mana maree bakka bu'ootaa walgahii kanarra turan VOA'tti himanii jiran. Hooggantoonni mana marii bakka bu'oota uummataa, Afaayyaa mana maree bakka bu'oota uummataa Federaalaa obbo Taaggazeen akkasumas itti aantuun Aadde Loomii fi bakka bu'aan mootummaa Federaalaa paarlaamaatti Tasfaayee Beljigee nu mariisanii turanii. Dhimmi rakkoo nageenya Oromiyaa kan rakkoo Oromiyaa qofa otoo hin taane rakkoo biyyaa ta'uusaa akkasitti qabatamee akka jiru nu ibsanii, itti hojjetamaa akka jiru nu beeksisanii, maaltu hojjetamee waan hojjetamaa jiruuf waan itti deemame nu beeksisaa kan jedhu waa bal'aa kaasnee fi amma akkuma kan naannoo Tigraay sana mareen hiikame, akkuma kan hidhattoota Beenishaangul Gumuz mareedhaan hiikame, rakkoon Oromiyaa keessa jiru kun maaliif karaa nagaa hin hiikamne kan jedhu waraanaan nageenya xumuraa bira ga'uun hin danda'amu. Aadaa keenyaan, sirna gadaa keenyaan, jaarsummaadhaan teenyee wal dhaggeeffannee yoo jenne gumaa baasuudhaan araaraan waa hunda xumuruun osoo danda'amu maaliif meeshaa kaasuu yeroo hundumaa barbaadama kan jedhu mari'anne. Lixa Oromiyaa fudhattee yoo ilaalte waggoota 5 darban kana qonni qotamaan turre, hiyyummaan amma hawaasni keenya keessa jiru kun waggoota 40-50 darbe argeen beeku. Hiyyummaa kanaaf sababa kan ta'e rakkoo nageenyaa kana gatii ta'eef mootummaan dhimma kanaaf xiyyeeffannaa laatee hojii hojjechuu akka qabu. Tokko mootummaan mariidhaan rakkoo Oromiyaa keessa jiru kan mariin xumuramuu qabu mariidhaan, kan olaantummaa seeraatiin seera kabachiisuun xumuramuu qabu seera kabachiisuudhaani itti hojjechuu qabaa waan jedhu kaasne. Amma marii gaafasiin jedhu hidhattooti Oromiyaa keessa jiran amma dacheen Oromiyaa hunduu qawwee fudhatee daggala seeneera. Eenyutu eenyu kan jedhu waa baay'eetu si rakkisa. Humnoonni hidhatanii naannoo Amaaraarraa seenan jiru, namni guyyaatti du'aa oolaa, hidhattoonni Abaawo Shanee jedhamanii as keessa jiran jiru, hidhattoonni adda addaa Oromiyaa keessa jiran jiru jechuudha. Kanaaf eenyutu eenyu kan jedhu adda baasuun si rakkisa. Kana gochuudhaaf mootummaan qaama wajjin mari'achuu qabu wajjiniin mari'atee rakkoo kana karaa nagaa hiikuu qabaa kan jedhu kaasne. Akkamitti mari'atama, eessatti mari'atama, maalirratti mari'atamaa kan jedhu mootummaa fi hidhattooti Oromiyaa keessa jiran kun walii wajjin kan mari'atanii xumuran yoo ta'e gaariidha waan jedhu hin qabna. Qonnaan bulaan ganni bara 2015 osoo hin dhufin qonna isaa karaa nagaa akka qotatuuf dhiibbaa uumuu qabu. Jaarsoliin biyyaa, abbootiin gadaa, abbootiin amantaa mootummaa irrattis hidhattoota daggala jiran irrattis dhiibbaa uumanii kun nagaatti dhufuu akka qabu. Yeroon walitti dhukaasuu dhaabbachuu danda'utu irra jira kan jedhu dhimmoota kana kaasneerra. Kan biraan dhimmoota deebisitoomsuuti. Godinoonni Wallaggaa Arfan, Shawaa Kaabaa keessaa Shawaa Bahaa keessaa naannoon Fantaallee, godinni Gujii, godina Beddellee fi Lubbaa Boraa keessaa naannoleen muraasni guutummaa guutuutti akka Tigraayitti warra diigame. Kanaaf maal barbaada? Deebisanii misoomsuu barbaada. Mootummaan Federaalaa, mootummaan naannoo, dhaabbileen misoomaa akkuma naannoo Tigraay kana godhamaa jiru itti deebi'anii naannolee kana deebisanii qabu waan jedhu irratti hooggantoota olaanoo kanaa wajjin mari'anneerra. Mee walgahii kana gubbaa irratti gaggeessitoota mootummaa Federaalaatii fi kan gaggeessitoota mootummaa naannoo irraa kan argaman eenyu fa'aa akka ta'an nu eeruu dandeessu? Naannoo Oromiyaa irraa ministeeronni muudamanii ministeera ta'anii sadarkaa federaalaatti jiran jiru. Hooggantoonni paartii jiru. Akkasumas hooggantoonni miidiyaa fi kominikeeshinii mootummaa jiru. Pirezidaantiin naannoo keenya jiru. Jarreen kana wajjiniin mari'annee waliigaltee gaarii irra geenyerra. Kabajamtuu Aadde Beetel Malkaamuusii miseensa paarlaamaa Itoophiyaa walgahii kibxata kaleessaa gaggeeffame irratti hirmaatan biroodha. Aangawoota naannoo fi federaalaatti dabalata gaggeessitoonni mana maree bakka bu'ootaa fi mana maree federeeshinii irratti argamuu dubbatanii qaamonni mootummaa gaaffiin dhiyaateef kun deebii kennuullee himanii jiran. Deebii isaan nu geessan nus kan barbaannu uummanni Oromoos uummanni Oromiyaa keessa jirus Oromoos ta'e sabni biraanii nagaan bahee nagaan akka galuudha kan barbaannu. Kanarratti hundumtuu hojjechuu qabna. Kanaaf qaamni nageenyaan galuu barbaadu jiraannaan balballi keenya banaa kan ta'ee fi har'a taanaan illee karaa nagaan simannee qaamota hidhatanii jiran waliin nageenya uumnee nageenya bade kana deebisuudhaaf eeyyamamuudha kan jedhu nu laatan jechuudha. Lolli dhiyeenya keessumaa godinoota Wallaggaa, Horoo Guduruu fi Wallagga Bahaa aanaalee naannoo 3 waldaangeessan irratti mul'ataa jira jedhame namoota kuma hedduu qe'ee buqqisee jira.
Dhaabbileen tumsa gargaarsaa namoota buqqa'an kanaan ga'aa jiranis ammas uummanni qe'ee buqqa'ee jiru hedduu waan ta'eef tumsi gargaarsaa dabalataa akka dhiyaatuuf gaafataa jiran. Dargaggoo Biyyaansaa Deessisaa dhaabbata Akmoon Inisheetif Piroojeektii jedhamuuf hojjeta. Dhaabbatichi dhiyeenya Finfinneetii gargaarsa namoomaa jiraatota irraa walitti qabee buqqaatotaaf hiriiraa jedhe. Dargaggoo Biyyaansaan lakkoofsi buqqaatotaatii fi gargaarsi dhiyaataa jiru waan waliin madaallee fi ammas tumsi dabalataa buqqaatotaaf ni barbaachisaa jechuun VOA'f dubbate. Fayyaa fi barnoota baay'inaan kanaan fayyaan keessumaa qubattoota mooraa buufata konkolaataa keessa jiran isaanii baay'ee yaaddessaadha. Dubartoonni ulfaa jiru. Kanumti buufata konkolaataa sana keessatti illee dahan idin kan lakkuu dahan illee jiru. Kanarratti baay'ee rakkisaadha jedhee yaada. Miseensonni paarlaamaa Oromiyaa kan nagaan Tigraay fi Beenishaangul Gumuuzitti bu'e Oromiyaattis yaabuu jechaan mootummaa feederaalaa fi naannoo gaafataa jiran hojiirra oolmaa waadaan ga'oonni kun kaleessa seenan ammas itti fufuudhaan akka hordofanis dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaamaarraa.